Sababoonni kunniin saba tokkoof qabsaa'uudhaaf mirga isaa kabachiifachuudhaaf gahaadha jennee ilaaluu hin dandeenya. Kan diinagdee, kan sabummaa, kan dimookiraasii kaasneef ta'an. Egaa gaaffileen kunniin gaaffilee qabsoo sirrii ta'anii injifannoon qabsoo Oromoo kun immoo jaarraa tokko oliif maaliif harkifate? Maaliif galma ga'uu dadhabe? Kun gaaffii baay'ee cimaadha. Qabsoon Oromoo injifannoo irraa fagaatee qabsoon Oromoo injifachuu dadhabee hawwii malee raawwachuu rakkatee maaf ture kan jedhu kun sirnaan ta'anii mari'achuu yaaduu xiinxaluu barbaada. Akka baay'ina keenya akka gaaffiin keenya haqa qabaatee ka'e sanatti injifannoon dhiyaachuu hin dandeenye. Akka kootti sababni injifannoon keenya fagaate jedhee yaadu keessa tokko yaada tarsiimoo dhabuudha. Yaada tarsiimoo dhabuu jechuun maal jechuudha? Oomishtummaa guddisuuf galteen garaagaraa barbaachisaadha. Galtee hanga barbaadde yoo qabaatte sanyiin hin jiru taanaan sanyiin qamadii hin jiru taanaan qamadiin hin jiru. Tiraaktara waan qabduuf kombaayinara waan qabduuf sanyiin qabdu taanaan dhumarratti oomisha barbaadu sana argachuu hin dandeessu. Sanyiin hundi immoo sanyii miti. Sanyiin filatamaa immoo keessattuu barbaadamaadha. Sanyiin filatamaa oomishtummaa kee waan guddisuuf. Yaadni sanyiidha. Sanyii gahaa ta'e, sanyii filatamaa ta'e, gaaffii kee sirnaan tarreessee kaa'ee gaaffiin sun akkaataatti deebi'u tooftaa bocee humna sassaabee adeemuudhaaf yaadni tarsiimoo akka sanyiitti gargaara. Yaadni gahaa ta'e, yaadni tarsiimoo ta'e sirriitti bocameera amantaa jedhu hin qabu. Rakkoon jalqabaa isa. Inni lammaffaa tokkummaa dhabuudha. Uummanni Oromoo dachii bal'aa irratti diriiree waan jiruuf adeemsa keessatti afaan isaa walirraa fagaachaa aadaan isa bakka bakkatti jijjiiramaa wal baruu wal hubachuun eenyummaa ofii beekuun rakkoo ta'aa dhufuun isaa hin beekaman. Inni kaan amantaan isaa musliimaa, inni kaan amantaan isaa kiristaanaa, inni kaan waaqeffannaadha. Kana keessatti aadaan isaa eenyummaan isaa bakki itti oolee bulu kun walirraa fagaachaa gaafa dhufu tokkummaan isaa matee laateera. Tokkummaan sun halaafu malee Oromoon garuu of dagatee hin beeku. Bakka jirutti of dagatee hin beeku. Haalli mijanneef mo'otee waan barbaadu sana mirkaneessuu dadhabu malee of dagatee of wallaalee hin beeku. Haa ta'uutii eega qabsoon kun jalqabe asi amaleeffannaan gadhee siyaasa moora Oromoo keessatti gale kun maayini wal qooduudha. Gaafa barbaannu amantaa wal qoodnu. Gaafa kaan qe'een lagaan wal qoodnu. Gaafa kaan godinaa wal qoodnu. Wal qooduun keenya daangaa hin qabu. Seenaa qabsoo keenya gaafa ilaaltu jalqaba irraa kaasee kan nu diigaa dhufe keessootti wal qooduun keenya amaleeffannaa gadhee, amaleeffannaa haaraa, amaleeffannaa saba kanaaf hin taane taballachaa dhufuu isaa kan ka'edha. Amma akkuma fakkeenyaatti shawaa lixaaf shawaa kibba lixaa fudhatte. Amma yeroo dhiyootti godina tokko turan. Uummanni kun wal fuudhee waliin jiraatee maatii tokko jechuu dandeessa. Oromoo keessaa maatima tokko. Yeroo dhiyoo asitti mootummaan naannoo Oromiyaa godina maqaatti baase. Shawaa lixaaf shawaa kibba lixaa jedhee. Amma yoo deemte namni shawaa kibba lixaa fi shawaa lixaa akkuma biyya lamaatti bakka itti ilaalee wal qoodee jarri koo gama sanaa jarri koo gama kana jedheetu yeroo dubbatu agarta. Isa duwwaa ammoo miti. Koo keessa gallee halaallu weettee magaalaa Amboo beetatee hin beeku. Magaalaa Amboo keessa safarri lama jira. Safarri tokko Awwaaroo jedhama. Xiqquma fagaatee safarri biraa immoo Waddeessadha. Gandumaam ganda Awwaaroo fi ganda Waddeessaa Amboo keessatti baay'ee walitti dhiyoodha. Ijoolleen Amboo achii baatee gaafa ol kaatu jarri koo jara Waddeessaati. Jarri koo jara Awwaarootiin gandaan wal qooddee jechuudha. Fakkeenyuma kaase malee kun Wallaggaafis ni hojjeta, Arsiifis ni hojjeta, Jimmaafis ni hojjeta, Harargeefis ni hojjeta. Booranaaf Gujiis ilaaluu dandeessa. Maatii tokko taanee soo jirru waan xixiqqaatiif waan teenyee malee inni hiikuu dandeenyuuf wal qoodaa oolla. Tokkummaa dhabuun sun immoo kaayyoo diinaati. Diinni tokkummaa uummata guddaa uummata bal'aa kan hin barbaadu. Meeshaa diinaa taanee tokkummaa keenya gaafa laaffisaa deemnu fedhiin diinaa achi keessatti raawwachaa dhufe injifannoon keenyas baay'ee fagaateera. Inni sadaffaa
humnoota faallaa waliin hariiroo fagoo deemuu hin dandeenye, hariiroo fedhii tarsiimoo irraa baay'ee maqe ijaarrachuudha. Kun qabsoo kaleessaa keessas har'as waan mul'atudha. Ati hiriyummaa gaafa nama filattu amala laalta, hojii laalta, oolmaa laalta. Abbaa barbaade lafarraa kaastee hiriyaa kun jettu. Keessattuu gara qabsootti gaafa ceemu hariiroon baay'ee murteessaadha. Hariiroon humna faallaa wajjin godhamu deemee kaayyoo kee bira osoo hin ga'iin si dhaabuu akka danda'u hubatamuu qaba. Rakkoon akkasii kun qabsoo jaarmiyaalee moora Oromoo keessa tokko tokkoon qorachuudha yaalte bara baraan kan rakkisaa ture. Yeroo hariiroo uummanni fedhiin koo maayin, fedhiin isaa maayin, hagam waliin deemuu danda'a, bakka kamitti gargar ba'uu dandeenya. Gaafa gargar baanu fedhii kana tikfachuu hin danda'ayi gaaffii jedhu kaasnee deebisaan deema. Kanarraa kan ka'e hariiroon uummanni hundi nuun akka lammaffaatti, akka gowwaatti, akka gargaaraatti, akka fedhii ofii raawwachuuf qaamatti fayyadamu godhee waan ka'uuf yeroo baay'ee hariiroon keenya miidhaa guddaa fideera. Gaafuu yaadonni kun walitti qabamanii ilaalamanii rakkoon ijoo inni guddaa qabsoo uummata keenyaa, injifannoo uummata keenyaa fageessee hanqina hooggansaati. Hooggansi yaada mootaa, ilaalcha mootaa, yaada guddaa amma uummata isaa, amma dachii isaa qabatee ka'uu dadhabuu isaati. Jalqabuma irra gaafa qabsootti gallu injifachuuf yaada sanyii ta'e qabaachuu qabna. Tokkummaa keenya ijaaruu qabna. Hariiroo keenya adda baafachuu qabna jechuun hooggansa baqa. Hooggansi gahaa ta'e yaada guddaa qabaate injifannoo fiduudhaaf humna jiru hunda ijaaree leenjisee tooftaa bocee adeemuu hin danda'u taanaan injifannoon fagaachuun isaa kanuma eeggamudha. Yaadattoo ta'een beeku jijjiirama dura waggaa tokko waggaa lama keessa Oromiyaa guutuu leenjii kennaan ture. Ijoollee OBN'fis kenneera. Viidiyoo qabaachuu ni maltu. Leenjiin sun maal jedha? Yaada mo'ataa qabaachuudha. Akka fakkeenyaaf leencaaf arba fakkeenya godhee kaasaan ture. Arbi guddaadha. Leenci arba bukkee gaafa dhaabdee ilaaltu qaamni isaa baay'ee xiqqoodha. Akka arbaa sana cimaa miti. Garuu gaafa baddaa keessatti leenci arba laalu nyaata koo argadhe, laaqana argadhe, irbaata argadhe, amman ajjeesee nyaadha. Leenci inni xiqqoo sun arba isa guddaa akkasitti yaada. Arbi inni guddaa gaafa leenca laalu maal wanti ishee xiqqoo kun irra jedheen deemaan jedhu na nyaachuu dhufa eetu baqata. Ilaalcha kanarraa ka'a bu'aan booddee eeggamu. Jalqabumarraa mo'amtee, jalqabumarraa sodaattee, jalqabumarraa harka laattee qabsootti galtee innaan injifachuun hin jiru. Jalqabarraa yaada gahaa qabaattee ilaalcha mo'ataa qabaattee jennaan garuu qabsoo keessatti injifannoon kee dhiyaachuu danda'a. Injifannoon uummata keenyaa akkas fagaachuunsaa baay'ee nama gaddisiisaa. Achi keessatti miidhaa baay'eetu irratti qaqqabe waan ta'eef haa ta'u malee rakkoon inni guddaa rakkoo hooggansaati. Hooggansi yaada gahaa ta'e qabaatee hariiroo sirrii ta'e ijaarratee qabsoo uummata keenya gaaffii uummata keenya gara injifannootti geessuu hin dandeenye amantaa jedhuun qaba.